Ansoraan Afeet. Guyyoo Waariyoo Mallasee Dirribsaa Mahammad Siraajii fi Naasir Adam gaazexeessota OMN manidhaa jiran yeroo humnaan keessa jira. Yaasiin Jumaa gaazexeessaan keenya Manjawaar Mahammadiiti qabamee jedhaniitiin hidhaa jiru. Bulchoota Koongireesii Federaalistii Oromoo keessaa obbo Dejenee Xaafaa manidhaatti vaayirasii koronaa irratti argan wal'aansatti jira. Ameerikaan ji'a afuriin duubatti pirezidaantii filatti. Namni paartii Demokiraat keessaa fuulee bu'eetiin dorgome Joo Baayiden marroo sadeessoo dorgommii kanatti jira. Eessa dhufee isaan baname kun? Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed arda naannoo Affaaritti imaltuu dhaqe. Waan har'a sanitti himnu keessaa tokko oduu namoonni nutti himu. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu har'aan sin dhageessisa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed arra gara waareetti daawwannaa hojiif bulchiisa naannoo Affaar deemanii jiru. Kuusaa hookaa yookaan nyaata horii naannoo Affaar ka daawwatan muummichi ministeeraa Abiy Itoophiyaan qabeenyaa uumamaan ka badhaate ta'eyyuu waliin hojjennee waliin duramuu hin dandeenye jedhanii jiru. Dhiibbaa biyyoota gargaarsa kennanii jala ba'uun ka danda'amu yeroo tokkummaan biyyaa cimuuf aadaan hojii guddatu akka ta'ellee dubbatan. Kan naannoo dubtiitti argamu piroojeektii mootummaan qamadii biyyoota alaatii dhufu ka biyya keessaan bakka buusuudhaaf jalqabes ka daawwatan yoo ta'u deemsa piroojeektichaas dinqisiifatanii jiru. Ashaaraa isaanii magariisaas kaa'uudhaan injifannoo argameen utuun dagatiin injifannoo dabalataa akka argannu mukeen dhaabuuf kunuunsuu hojii keenya ijoo taasifachuu qabna jedhan jechuudhaan gabaasaan VOA Masfin Arraagee Daseerraa gabaasee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti haleellaa namoota irratti geggeessame qabeenyaalee dhuunfaaf kan mootummaa mancaasame ilaalchisee gaazexeessotaaf ibsa kennee jira. Walitti bu'iinsa uumame kanaan wal qabatee kanneen hidhaman hoogganoota mormitootaa daawwachuu isaa ilaalchisees kan ibsa kenne ta'uun beekamee jira jechuun Abtaamuu Siyyuun gabaasee jira. Paartiin mormituu sochii biyyoolessaa Amaaraa yookaan ABI'n hokkara dhiyeenya geggeessame keessatti kanneen miidhamaniif akka hirphi kennamu gaafatee jira. Mootummaan dhimma kana irratti ibsa kenneen koreen walabni lubbuu walitti bu'iinsa kana keessatti dhabameef qabeenyaalee manca'an qorachuudhaaf dhaabbate yaada dhiyeessuu irratti hundaa'uudhaan namoonni qeesaaniitti ka deebisamanii dhaabaman ta'uu dubbatee ture jechuun Asteer Misgaanaw gabaastee jirti. Gurmuun artistoota kaa'immaniif namoota dhuunfaa tola ooltotaan hundeeffame ka gamtaa gargaarsa namootaaf jedhamu namoota sababaa hokkaraan qeesaanirraa buqqa'aniif gargaarsa nyaataa uffataaf wantoota barbaachisan kanneen biroo walitti qabaa jira. Gurmuun kun ammaan duras hokkara Buraayyuu keessatti uumameef hokkara onkoloolessa bara 2019 keessatti geggeessamerraa kanneen hafaniif gargaarsa gumaachee ture jechuun Eden Garramoo gabaastee jirti. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa duraanii Benjaamin Wiiliyaam Makaapaa umrii isaanii waggaa 81tti har'a du'aan boqotan. Pirezidaantiin biyyattii Joon Maagufulii pirezidaantichi duraanii Makaapaan utuu hospitaala Daar es Salaamitti wallaanamaa jiranii har'a ganama du'uu isaanii har'uma televezyiyoona biyyattiin beeksisan. Alaabaan biyyattii akka walakkaatti buusamee fannisamuuf biyyattiin guyyoota 7 akka gaddatti turtullee labsanii jiran pirezidaant Maagufuliin Makaapaan bara 1995 irraa eegalanii aga bara 2005tti Taanzaaniyaa hoogganuudhaan hoogganaa ittaananii dhufan Jaakaataa Kiikweeteetti taayitaa dabarsan. Sana dura immoo ministeera dhimma alaa, ministeera beeksisaa fi Kanaadaatti ambaasaaddara Taanzaaniyaa ta'uudhaan hojjetanii turan. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaphosa kan akka jandoo hamaa biyyattii tumaa jira jedhan tamsa'ina vaayirasii koronaa daangessuuf jecha torbanneen afran dhufaniif manneen barnootaa biyyattii akka cufaman labsanii jiru. Waldaaleen barsiisotaa weerarri vaayirasii koronaa akka biyyattii keessatti babal'ataa jiru eeruudhaan akka manneen barnootaa hanga baatii hagayya dhumaatti cufaman aangawoota mootummaa eega gaafatanii torban tokko booda ajajni manneen barnootaa cufuuf hin kenname. Afrikaa Kibbaa yeroo ammaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabaman 400,000 addunyaa irratti sadarkaa 5ffaarra jirti. Hoogganaan waldaalee fannoo diimaaf baatii diimaa addunyaa sababaa vaayirasii koronaatiin waggoota dhufan hedduudhaaf lakkoofsi godaantotaa akka dabaluuf jiru ta'uu dubbatan. Jaagaan Chaapageen dhaabbata oduu Faransaay Ajaans Firaans Pireesiif ibsa kennaniin sababaa rakkoo jireenyaaf dhabinsa nagaatiin uummanni hedduun yeroo daangaan banamu godaanuuf dirqamaa jedhan. Akka ragaa Yuunivarsiitii Joons Hopkins irraa argametti agammaatti guutummaa addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 15f walakkaa yoo ta'u kanneen vaayirasichaan du'an immoo 633 ta'uun beekamee jira. Hindiin har'a guyyaatti lakkoofsa namootaa vaayirasii koronaatiin qabamaniif du'anii guddaa galmeessistee jirti. Biyyattii keessatti sa'aatii 24 keessatti
namoota 49,310 dhukkubichaan qabame 740 du'e. Yuunaayitid Isteets namoota vaayirasichaan qabaman miliyoona 4 oliin addunyaa irratti sadarkaa duraa akka qabattetti jirti. Biraazil namoota vaayirasichaan qabaman miliyoona 2 oliin ittaanti. Hindiin miliyoona 1 oliin sadaffaadha jedha ragaan Yuunivarsiitii Joons Hopkins irraa argame. Afrikaa keessatti hojjettoonni eegumsa fayyaa kuma hedduun vaayirasii koronaan qabamuun aangawoota fayyaa kan sadarkaa addunyaa biratti yaaddoo uumee jira. Caasaa eegumsa fayyaa ardittii keessaa dadhabaa ta'etti rakkoon kun yoo dabalame baay'ee addessaadha jedhu aangawoonni kun. Afrikaa kibbaa keessatti qofa hojjettoonni eegumsa fayyaa 3,500 oltu vaayirasichaan qabame. Agammaatti 34 du'e. Jaarmiyaa fayyaa addunyaatti daayirektarri damee Afrikaa Maashidiisoo Mo'eetii akka jedhanitti guutummaa Afrikaa keessatti agammaatti namoota 770,000tu vaayirasii koronaatiin qabame. Kanneen keessaa 10,000 ol hojjettoota eegumsa fayyaa ta'uun beekamee